sumee akka jettee imimmaan barii kana nurraa bu'an caffee keessalle. Jaarsa tokko waan jedhe guyyaa san waa sadii gittiin namarraa fida jedhe. Maniyyii dhiiraa gittiin namarraa fida jedhe. Dhiiga ammoo gittiin namarraa fida jedhe. Ammallee imimmaan dhiirallee gittiin namarraa fida jedhe. Wanni nu booche sun lafa. Lafa teenne san akka agartee nu beeknu mi'aasii beeknu Oromiyaa marti nu haa beeknu. Bootaa san deemnee carraaqnee qorsoo nyaannee artidha. Amma wanni isinitti dhaama. Dhugatti ani gaa barii kan jawaaba tokko jedhan uummanni kun raashina kadhachuuf walitti qabame gaa jedhan imimmaan tun irraa dhufu. Imimmaan tun irraa dhufu. Wanni irraa dhufteef lafa teenne mi'ooftu an beeku kan irratti dhalan ka abbaa kiyya abaabayyuu ka kaayyuu kiyya irratti uumame. Yoo amma sharaa saniif asii waxxara yoo naan jedhan natti dhagamti dhugaa. Ani dhaabadhu kun lafaaf jecha xiyyitti na dhoofti. Uummanni kun na haashaatu. Bokkoon irratti na dhoofu. Yoo nama ganda tokkoo bicha aatimi nama akka Oromiyaatti dalagu jiru. Lammiin teenne bakka kullitti dhumaa jirti. Sabaa xiyyiittiti. Garuu amma wali takkittiin isin nu gootan waliin teenna adda teenne bicha aame wanni ani sitti dhaaman dhaamsi keenna kaasii isinitti kennine lafa midhaan amma reef ciisaa kana akka reefi warri qaamni aanaa kenna jedhetti yoo duraan aanan kenna nufi nyaannu yoo wanni qulqulluu seemi kamajaa isin nutti malkaasanii lammi